Milkaa'ina marii biyyaalessaatiif gaheen abbootii gadaa fi haadholii siinqee olaanaa ta'uu Komishinii Marii Biyyaalessaa beeksise. Komishiniin Marii Biyyaalessaa dhaabbata Justice for All Ethiopia jedhu waliin ta'uun milkaa'ina marii biyyaalessaatiif gahee abbootii gadaa fi haadholii siinqee jedhu irratti marii gaggeesse. Marii gaggeeffame kana irratti abbootii gadaa fi haadholiin siinqee godinaalee Oromiyaa hundarraa walitti babba'an hirmaataniiru. Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa dhimmoota bu'uura biyyattii irratti marii hirmaachisaa ta'e gaggeessuun waliigaltee biyyaalessaa uumuu, walamantaa dabaluu, dirree dimokiraasii mijataa gochuu fi aadaa marii gabbisuu kaayyoo jedhuun erga hundaa'ee waggaa 3 guuteera. Mariin biyyaalessaa biyya tokko keessatti kan argaman gareewwan garaagaraa mootummaa fi humnoota siyaasaa gidduutti garaagartummaa yaadaa uumamanii furmaata mariin kaa'uuf adeemsa raawwatamudha. Sagantaa marii abbootii gadaa fi haadholii siinqee gaggeeffame kan irratti argamuun haasaa kan taasisan Komishinarri Komishinii Marii Biyyaalessaa Ambaasaadar Mohaammed Diriir ajandaalee rakkoo biyyattii ta'an adda baasuun waliigaltee biyyaalessaa akka uumamuuf qaamoleen hawaasaa hundi akka qooda fudhatu taasifamaa jira jedhan. Akkuma beekamutti har'a abbootii gadaa fi haadholee siinqee wajjin mari'atu adeemsa kana akkamitti akka cimaatti itti fufuu dandeenya kan jedhu wal mari'annee kana keessa turre. Akkuma beekamutti Oromiyaa keessa torbaan dhufu kana ajandaalee uummata Oromoo walitti fiduu eegalla. Akka naannolee adda addaa keessatti hojjenne naannoon kuni amma gara nagaa seenuu jiru. Obboleewwan keenya kan sibiila fuudhanii bosona keessa seenan gara qa'ee isaanii gara uummata isaanii deebi'uu jiran nageenya jabeessuu fi cimsuuf hojjetan. Waltajjii ajandaa walitti qabu akka naannichaatti muddee 7 eegaluu irrattis namoonni 7,000 ol ni hirmaatus jedhan. Biyyi teenya biyya guddaadha. Afrikaa keessaas addunyaa keessaas bakka ishee fudhachuu kan dandeessu waggaa wal mariin rakkoo keenya furmaata agarsiisu. Namni biraa alarraa dhufee rakkoo teenya nuuf hin furu. Nuutu furmaata agarsiisuu dandeenya. Waan kana ta'eef nama 7,000 walitti dhufa jechuudha. Naannoo Oromiyaa irraa dhufanii magaalaa guddoo Adaamaa keessatti affeeramanii ajandaa isaanii baafatan. Ajandaa baafachuu jechuun maal jechuudha? Ajandaalee rakkoo biyya keenyaa furuu danda'u. Seera amma qabnu. Adeemsa amma keessa jirru. Waan barbadeessee rakkoo nu keessa kana nageenyaan wal mari'achuun furmaata agarsiisuun waan cimaadha. Kana jechuudha. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee maricha irratti argaman gama isaaniitiin yoo mari'atan wanti maruun hiikama. Garaagarummaa siyaasaa ku jiru ta'ee rakkoo jiru dhufnee hiikannee mari'annee kun naa ta'uu qaba kun sii ta'uu qaba yoo jenne nageenyi bu'a. Yoo kanan taane waggaa dheeraaf bara kamillee waraana qofaanii bu'aan waan dhufneef mariin bu'aa guddaa qabaa. Nuti akka abbootii gadaatiif haadholii siinqee jaarolee biyyaa abbootii amantaa hundinuu dhiibbaa goonee marii kana akka namni seenee mari'atu godhuuf dirqama kennallee kanallee goonallee ammallee uummanni keenya ka dhufeera. Uummanni ijoollee Oromoo teenya dhuftee jirti. Kaafe ammallee akka dhufee keenya qofaa miti warri biraallee yoo jiraate marii kana hirmaachuu qaba. Mariin biyyoolessaa giddi yoo mari'annee nagaa finna. Nagaa fiduuf guddaa wal ga'uu qabaata, diqqaa wal ga'uu qabaata. Namni dhageettii qabu mari'atuu qabaata, hawwatiin mari'atuu qabaatti. Kanaaf giddi irratti mari'atuun giddi mari'annee wanta bu'aa qabu tokko waan gaarii tokko waan biyyaa tolu tokko fiduu qabaanna. Mariin biyyoolessaa barbaachisaa. Tanaan durallee mari'atamaa ture. Marii sanirra ejjetaniiti kun abbootiin gadaa wanta jabaa dalaganii warra ala jiru obboleessa wal waraanuu karaa nagaatitti fidanii amansiisanii walii galanii mari'atanii jennaan. Odoo mariin hin jirreeti namni tokkochi fiigee gurga'ee mana tokko keessattuu jaarsaaf jaartii yoo mari'atte wanta gaarii fiddi. Abbootiin gadaa mariin deemanii hawwatii siinqeetiin mari'atanii qaama siyaasaatiin mari'atanii hunda isaatu walii galtee gama gamanaa uumaniiti
alaa kun obboleessaaf obboleeyya wal fixaa jiran kana galchanii kan maachi illee marimaan itti deemama rabbillee nu taasisa.